artistii jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate artistiin Asantiin Aschu wallee haaraadhaan dhufaa jirti. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee kan nama hawwatu isinii qabannee deebinee jirra. Egaa hundumti keessanuu chaanaalii keenya kana subscribe, like, share gochuudhaan jalqabaa siniin jenna. Kana malees immoo hundumti keessanuu wantoota garaagaraallee YouTube chaanaalii kana keessatti odeeffannoo garaagaraallee argachuu dandeessu waan ta'eef kanaafuu subscribe gochuun jalqabaa siniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee isin dabarsu. Egaa daawwattoota keenya akkuma kanaan dura beektanii artistiin jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate artistiin Asanti Aschu wallee haaraa bareedaa kan ta'e maqaan mata duree nan shakkiin jedhuun qabattee dhufaa kan jirtudha jechuudha. Egaa wallee ishee kanarratti wantoota hedduullee bifa aadaa Oromoo akkasumas kan calaqqisiisanii fi uummata Oromoo addunyaatti kan beeksisanillee hedduu isaallee sirba sana keessatti qabattee bifa ammayyaawwaadhaan aadaa Oromoo bifa ammayyaawwaadhaan qopheessitee bareechitee hedduu kan namni miidhaguu fi hedduullee kan namni baay'een itti bohaaruu danda'u jedhamee fayyadamu qabattee dhufaa jirti jechuudha. Egaa akkuma beekamu Asantiin Aschu kanaan dura wallee bareedaa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee miidhagaa kan ta'e gadhiistee turte jechuudha. Miira raakuu kan jedhu viyuu miliyoona 3 fi isaa olillee kan argachuu danda'edha jechuudha. Egaa sirbisiisni namaa kunis baay'ee uummata bukkeetti akka jaallatamullee ittuu daraan caalchisee isa jalqabaa caalchisee bareechee hojjetiin dhufaa jira siniin jettee jechuudha. Egaa daawwattoota keenya yoom gadhiifama maalirratti gadhiifama kan jettaniif immoo akkuma beekamu artistii sirboonni afaan Oromoo garaagaraa Vision Entertainment irratti gadhiifamaa ture jechuudha. Isinis sirba sii kana Vision Entertainment irratti gadhiisuuf deemtullee dubbachaa jirti jechuudha. Egaa daawwattoota keenya yoom gadhiifamu kan jettaniif immoo egaa akka toora Facebook irratti dubbatteeni bor galgala sa'aatii 11 illee yookaan jimaata galgala sa'aatii 11 kan gadhiifamudha jechuudha. Egaa daawwattoota keenya hundi keessanuu abdiidhaan eeggadhaa sirba bareedaa kanatti immoo gaafa inni gadhiifamu akka itti bohaartan illee abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa daawwattoota keenya artistii keenya kanaan immoo baga nagaan dhufte jennaanii jechuudha. Daawwattoota keenya egaa daawwattoota keenya viidiyoo narraa qabannee immoo kana ture amma dhumaatti immoo waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.